Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana ganumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon kun gabaabduudha jechuudha. Daqiiqaa gabaabaadha malee sa'aatii yeroo baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Kun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com biyyoota 20 keessaa biyya tokko yoo jiraattan karaa Itoophiyaa.com yoo ergattanii daldala meeqanaa jechuudha. Viidiyoo kokkecha argachuun ni danda'ama jechuudha. Isaan tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdassan isaan tokkicha kanaan baay'ifattu jedha. Fakkeenyaaf diraama tokko ani diraama tokko yoo dubbadhe isin immoo hamma qabda sadii diraama 3,000 ta'e yoo diraama 2,000 ta'e isaan jedhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Salphumatti baay'ifattanii irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Daldala meeqanaa ta'e jechuudha. Salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas karaa akkuma jedhamu baankii Oromiyaatiin illee biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii birrii biyya sanaa yoo ergattan tokkicha karaa baankii Oromiyaatiin meeqa akka ta'u argachuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti kanaan qabadee dhufu immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Homan rihaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Iswiis biraankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanaan qabadee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa jechuudha. Karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa samoona kana baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko qaalee jira yookaan dabalee jira jechuudha. Hangaan dheengaddaarree baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo haalli namni jennee hin hojjennee hin laallerreedha. Guyyaa har'aa immoo garuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni hundumtuu baay'een dheengaddaarra birrii 3, birrii 4, birrii 5 irree kan dabalee jira jechuudha. Birrii 6 kan dabalee jira jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Kuweetii guyyaa har'aa dheengaddaarra birrii 6 dabalee jira jechuudha. Dhugaa salphumatti karaa Itoophiyaa.com baay'ee dabalaa jira jechuudha. Samoona kana baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Keessattuu erga ji'a Gustii seenee jechuudha. Dabalee jira jechuudha. Dheengaddallee dhumaa ji'a sasanii keessa akkasuma dabalee jira jechuudha. Salphumatti dabalee jira. Yookaan amma murtee gaddeebi'aa ta'a boodarratti hin beekamne jechuudha. Garuu samoona kana dabalee jira jechuudha. Salphumatti hamma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 07 jechuudha. Birriin Ameerikaan doolaariin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 70 galee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee qaalee jira jechuudha yookaan dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 48 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 23 fi saantiba 25 jechuudha. Akkasuma kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 17 kan itti aanu Homan rihaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 42 fi saantiba 74 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 29 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Duubaay irree baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiba 49 jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 34 akkasuma birrii Saawudiillee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin
birrii 34 fi saantiba 76. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 56 fi saantiba 77. Dhugaa birriin Kuweet baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 51 fi saantiba 19. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yoowaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 59. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 39 fi saantiba 72. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Istaarlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 73. Akkasuma immoo Paawundi Istaarlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 73. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 87. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin jechaadha. Baankii kutaa keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 26. Swiss Biraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 47. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 61. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 18. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 49. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 70. Birrii Yemen iyyuu guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Duraan 69-68 jechuudha. Amma 0 saantiba 70 ta'ee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaa 0 saantiba 60. Kunillee dabalee jira jechuudha. Birriin Paakistaan irree dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Israa'el shekeliidha. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 82. Kan itti aanu Indiidha. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 95 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtanii birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaaridha jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo birrii Itoophiyaatii gadi baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen jechuudha. Isinillee birrii biyya sanii paawundii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Ani asirratti doolaarii 3 maqaadhee jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Isaan kana keessa garuu isin Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Dhumate warroonni Joordaanii Beeruuti Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaan doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 70 fi saantiba 07 irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattanii jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 48 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni
Joordaanii jirtan jechuudha. Joordaan jirtan dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii Ameerikaa isa nama jedhe kanaa jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libnanirree paawundii biyya sanii osoo hin taane paawundiin biyya sanii immoo akkuma jedhe baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Paawundii biyya sanii kanaafuu isinillee Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Isuma nama dubbadhe jechuudha Ameerikaa doolaarii. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.